Aman dumtu darbeera wanni sun dumtu darbeera. Hojii dhuunfaa qabdalatti fakkaatee kolkoloo hojii dhuunfaa naafani kaati. Hojii dhuunfaa akka kanatti ta'anii haasa'u hojii dhuunfaa waan meeqa yaadan amma koo mana madaamii keessa teessee waa ifaan kastaanii kan nyaannu kan madaamii kan dhunnu kan madaamii kan uffannu yuunifoormii isaanii meekaappiin dibadha wiigiin godhan kanan cinqa asambaa achambaa ጓደኛው ኮ ተወርጋ ጓደኛው ኮ ብረነක kanan uffadhee dhaqa sanan bita kanan bitaan hin jiru mana madaamii keessa. Raatimni kee keessatti warra akka keenya kontiraata hojjetu raatimni kee ji'aan sii dhufa 1,000 taatu 200 saa ta'u 500 saa ta'u 200 saa ta'u 300 saa ta'u ammi sii kaffalamu sun maatuma kee bira gala yookaan immoo ofii keetiif mana ittiin ijaarratte ta'a wanta ittiin godhatte malee naate hin jiru garuu waa keessa baasan hin jiru. Uniformii hojjenne uniformii yookaan bijaamaa anan bijaamaa akka kanaatan uffadhee hojjedha uniformiin jaaladha. Namni kaan immoo uniformii hojjeta uniformii uffatee hojjeta waan itti birrii baasuun qabu naate. Inni galee warri ala keessa hojjetu hiriyaa keenya bira ba'an hiriyaa akkuma lamaan hojjetan yoo baay'ate 3,000 warra ala keessa hojjetu sinitti machuu warra kontiraataan ala hojjetu. Gaas taaf godhan koppiliingii godha gaas sinitti himan. Fakkeenya warri kontiraata baddanii kontiraataan ala hojjettan kun isinitti himan. Mee fakkeenya 3,000 mee 3,000 hojjedhaa. Birrii 3,000 yoo hojjettan nu caalaa hojjettan isaa 3,000 jechuun ji'a 3tti finna. 3,000 waan nuti ji'a 3tti finnu isin guyyaa takkatti fiddan. Okay, 3,000 isiniif haa kaffalamu. Biyya kam keessattuu hojjedha biyya kam jiraadhu 3,000 isiniif haa kaffalamu. 3,000 san keessa uffata ofirraa bitta. Tokko uffatti gatii uffataa gatii nyaataa jira nyaata ofirraa nyaattaa uffata bittaa hiriyaa kee wajjin baajetta laga bishaan laaluu dhaqa bashannanan dhaqa san achi dhannattanii wal qaxartan ጓደኞታ keetiin bituu qabda akkasiin kadha caamman uffanni meekaappiin minaamin hinaaf wanta garaagaraa bittan dirqama ጓደኞታ keessa fakkaachuudhaaf. Bakka dhaqxisanoo waan meeqa kaffalta waan meeqa nyaatta waan meeqa dhugda bakka dhaqxisanoo birrii meeqa baasta zooroo dhaqxanii birriin sin harka jiru birriin sin harkatti hafu birrii 1,000 taatu akkam yoo baay'ate 500 san harkatti nafu bakka namoonni keessa 500 taatu walii gala kan harka keessatti sin hafu jechuudha. Kanaaf eenyutu caala jechuun warra kontiraata jirutu sin caalaa jechuudha. Yaa firiidemii qabdan saani beekna boqonnaa qabdan saa barbaadan baatanii saa barbaadan galtan waan barbaadan uffattanii waan barbaadan immoo dhugdan. Bakka barbaadan deemtanii hiriyoota keessa wajjin bashannantan garuu immoo amma nu hin qabdan amma nu hin hojjettan sababni isaa maallaqni isin hojjettan amma nu hin ta'u saamunaa jira shaampoo jira waan hunda of dandeessee jira nama of jennee jiraatu jechuudha. Mee ilaala dhugaa rabbiin isinitti hima namni amma keenya dala nuti garuu cinqii kana hiriyaa keenya bira dhanna uffata kana uffanna sana uffanna achi baana as baana jiru mana madaamii keessatti 24 silkii teenya qofa. Keenyaan hin dhugna rafuu ጓደኞታ keenya silkiidha. Aloo ጓደኞች saafona isin jamara isa kun imti osoo qabannu aloo jirta kan nagaadha خلاص dhumate inni as bayya achi bayya bakka kana dhanna bakka sannan hin jiru. Wallahi sanitti babaraan siresi an bargaa baasa dhugaanaa isaa nama maal jedhan beektaa maqmaqsi Oromoo. Gaas taaphaa kana fuudhan galchaa maal jedhee beektaa maqmaqsa Oromooti. Dubbiin hiyyeessa bira jira nama dhaggeeffatutu hin jirre malee jedhan. Dubbiin hiyyeessa bira jira nama dhaggeeffatutu hin jirre malee. Dhugaa rabbi ani silaa haaseenyi na bira jiru baay'eedha garuu nama dhaggeeffatutu hin jirre. Zabana kana akka nama aftaamii wayii jiraame aftaamii miila warra naqate edee kolfa tokko argitanii
kolfa gubbaarra as gubbaarra jedhee kolfa tokko kolfa akkasiin na amaaraa jira. Wallahi zimmeedheetuma dastanyaan natti dhaga'amas zimmeedheetuma seenaa addunyaatti kanarraa ammoo jiraata fataa inni jiraadhu nan jedha keessi koo zimmeedheetuma kolfiidhaan jedha dhugaa rabbi argadhes dhabees ittiin gaddoomaa isaa kanatti wallahi edee kolfu bichaa kolfuun na amaara wallahi kolfi bar waan baay'ee dhoksa bana garaachin laay ilkaan tun bar waan baay'ee dhoksitaa jirti wallahi namni kolfi hundi gammachuun qabu garuu kolfi waan baay'ee dhoksa. ስለዚህ እናቴ ኮልፍ እድሜን ተከንገባብን ኮልፍ ጀዲ ሰቤቱ ወላሂ ሰቤቱ ኮልፍ ወላሂ ስትማን አርገተስ ቀባተስ ወንድመቱ አልሐምዱሊላህ ያ ረብ ገለኒ ከንጌት ወንድማ ደፍና ከንቴስ እና ደብሲስተስ ወንድም ወጂን ሀርከቴት ሀርከ ረቢ ጅራ ወጂን ሳ ወንድምቱ harkasaa jira sii kennuus si dhabsiisus waan ta'eef isaarra jirtutti alhamdulillah jedheetuma kolfas rabbiin guyyaa tokko siif kenna waan ati barbaaddu hunda dhugaan sin jedha kolfi ilkaan ati kolfite tutun tokkoffaa madaa keessa kee jiru sii dhoksaaf lammaffaa gadda keessa kee jiru sii dhoksaaf sadaffaa irratti immoo xalaata keetiif balaadha alaanni kee kufaati kee kan eeganiif gadda kee kan eeganiif gaafa ilkaan ta'e sobdeetuma waan duuba kee jiru beekan argatteef kolfitamoo dhabdee kolfita waan san beekan isaati ilkaan ta'e bichaa ibsituuf qofa xalaanni kee immoo balaa buusu xalaanni kee immoo achirraa hiriif dibbiin qaxxalli jedhan maal argattee kolfite immoo laata maal argattee gammadde immoo laata jedhanii ilkaan kee kanatti gubatan tokkoffaa xalaata keetii fi kuni maasaa jedha yaani yookaan immoo mastanqaqaadha jechuudha. Ilkaan kee jechuun sobdeetis kolfitee gammaddeetis kolfitee uumamuun beekan isaanii gubatan garuu immoo kolfi gammachuu madda gammachuuti. Wallahi sirriitti hima dhugaa rabbii. Deema hojii kee hojjedhu ati deema hojii hojjedhu kolkoloo jazbaa ilaala nama akka kanaati hinaaftu jechuudha. Kan kolfa namaan jaalan kan dabardar namaa darbuu namaan jaalanne argachuu namaan jaalanne isaa akka kanaati. jedhaatuma sobaatuma wallahi na amanaallee madhaatuma kolfaa angaafa naari duraan tokko gizee aari nan boo'an ture namatti nan aaran ture ofan jibban ture miidiyaarra sooshaal miidiyaa kee hunda cufadhee tanan miidiyaarra badan ture bakka kobaatti halkanii guyyaa isaa 24 balbala koo cufadheen boo'an ture amma sa'aatii kana garuu gizee naari wayina sirba gaafa aarii qabu nan sirba gaafa kana maal taateedha na shakka amma aariin irratti hin argitu nan sirba bakka gammachuu addaatiin qaba na kufalchisa zimmadheetuma jechuudha gaafa kana akka naare beeka gaafan aarii qabu nan kolfa gammachuun qaba wayi immoo nan sirba amaloota kiyya ammaati kun osoo duriiti garuu miidiyaa kanarras kaadhete nan akkanumatti profaayilii kiyya gadda godhee yookaan immoo istoora kiyya gadda godhee akkanumatti boo'aa waliin ture wayinii seenaa hin darbe amma garuu boonnaa ta'e boo osoo mukayyuu natti suqte boon akka salphaatti hojiin mana mura Taap godha warri fooloon hin qabne immoo sumarra fooloon taasisaa deemu kanaaf amma maalis isin jechuu barbaade kana hundumaa isinitti lafallafuun koo oli baasee gadi baasee isinitti haasa'uun koo keessattuu shamara mana madaamii keessa jirtaniif akkasin barataniif akkasin kolfitaniif rakkinni mana madaamii keessa dhabamu hin jiru hundumti keenya rakkina mataa fi danda'e qabna garuu immoo kolfaa yeroo keessan dabarsaa hin gaddinaa gadditanii umurii keessan hin gabaabsinaa boossanii of hin cinqinaa biyya namaa keessatti hafuu jira warroonni hafa sammuun isaanii biyya namaa keessatti maraatee kaleessa fayyaadha biyyaa dhufanii har'a garuu sammuun isaanii maraatee kaan sammuu laqqaqee kaan immoo karaarra ba'ee toonii akka nama maraatee kan ta'u hundumtuu cinqatii irra dhufeeti. Waan ati cinqan waan mana madaamii kana keessatti nuti firan qabnu wallaahi namni nu hubatu illee hin jiru sini galee. Yoo itti mattillee namni si dhaga'u kan namni si hubatu hin jiru namni immoo jedhee si dhaggeeffatu illee hin jiru waan ati taate. Hundumtuu rakkina mataa ofii dandeessi itti machuu dhufa malee maal taate atoo maal rakkatte jedhee namni si gaafatu hin jiru. Namni immoo itti mattillee si hubatu hin jiru.
Sigale gaafa kana ati mataa kee dandeessee rabbi keetti hirkattee yoo ati rabbiin kee kadhatte yoo ati waa hundumayyuu rabbi irratti dhiiste ilmi namaa waa tokko si gochuu hin danda'u nama garuu rabbii waa si gochuu ni danda'a. Rabbii rakkinaati amma keessa jirtu keessa si baasuu ni danda'a. Rabbiin cinqatee amma keessa jirtu keessa si baasuu ni danda'a. Garuu ilma namaatti yoo himatte ilmi namaa har'aaf tarii si birrii takka yookaan birrii lama si gargaaruu danda'a. Tarii waa tokko si gochuu danda'a. Isa arra si godheef garuu borummoo sitti kolfa. Sigale isa arra si godheef immoo mooraalii kee cabsa boru. Sigale kanaaf ilma namaa dhiistee rabbii keetti warqate cinqatii dhiisi mana madaamii keessatti teessee taasuma cinqamin yeroo si cinquudha ka'uu kamuu gizee aarte tarii maatii keetti tarii jaalallee keetti tarii obboleessa kee obboleettii keetti tarii nama ta'e si aarsa gaafa aarte of keessa deebitee boo'uu cinqamuu istoora miidiyaa kee wantoota gadda godhachuu osoo hin taane wantoota nama kofalchiisan yuutuubii irra deemitii wantoota nama bohaarsan dhaggeeffatu kolfi isi irraanfachiisa bakka fiilmii garaagaraa ilaali waan nama kofalchiisu wayii dhugaan sin jedhe gadda keessan irraanfatta waan yaada jirtu san ni dagatta jechuudha. Warroonni har'a sammuu laqqaqan kun cinqatii tokko kana godhaa jira sigale. Cinqatii san dhiisatii ofitti deebi'aa gizee aartan gammadaa gizee aartan wanta nama kofalchiisu wanta nama bohaarsu ilaalaa sana booda hin darbu akka harri kaleessaa miti borummoo boru sigale inni har'a harruma darba inni borus boru sigale isa har'aatiif boru siifoon isaan oolu silazii ati cannaqii yani hojii ani barsinii fi shamara mana madaamitiif kan dhiisin dheeran taasisin hin qabu isaanii shamara mana madaamitiif dhaamsa dhaamaa jira. Lazii guyyaa tokko darbuun isaan oolu waan ta'eef gaddinis hin jedha bareedduu koo bareedaa koo oolma gaarisin baatu narrafa. Xiqqoo ookammuun xiqqoo booda deebi'ee nan deebi'a ishee nama wayii dhufee nama wayii haasofsiisee sanan fidee dhufa. Okay. Nagaara turaa gasti nan deebi'a booda. Amantii Pirooteestaantiitti amantii jechuun wanta ija tokkoon hin argine amanuu jechuudha. Garuu waluma keessatti amantii jechuun akkuma walii galaatti immoo obsa qabaachuu, amala godhachuudha. Kanaafiyyuu sheekonni akkasii yookiin qeessonnii fi paasteroonni akkasii amantaa sana keessatti nammataman. Kana asuma irratti hin siixumura. Arfaffaa Oromoon tokkummaa dhabu. Thank you. Isheen kun naa taateetti. Oromoon tokko ta'uun ni jedhamu otoo fiilmii yookiinis immoo maqaa fiilmii tokkotti moggaafate yookiin diraamaa tokkotti moggaafatan gaariidha. Asirratti. Amma yoonaatti dhaladhee sadarkaa kanarra ga'eetti Oromoo yoom tokko ta'a? Oromoon tokkoon ta'u. Oromoon akkamiin tokko ta'a jenna malee Oromoon akkamiin tokko ta'a? Tokkoon ta'u Oromoo. Maaliif akkamitti akkan tokkoon ta'e? Inni tokko doqoroodha, inni tokko sammuu qaba. Sii galee kanaafiyyuu Oromoon tokko haa ta'u yoo jette umurii keetti yaadee isa kanas baratti sii darbura. Nama kolfisiisu biraa jira. Kanaaf Oromoon tokko ta'a. Oromoon tokko rabbi tokko isaaniin godhi tokko yoo hin ta'in akkamitti tokko ta'a? Akkas jechuun ikkoo wallaalaaf beekan tokko ta'e jechuudha bara hayyuu fi wallaalaan inni asii dhaqee otoree eeguu jireenya isaa jijjiirrachuu fi bahaara beeka keessa kutee dhaqee Oromoo akkasaa isa jijjiiramu yaa ba'e qabee lafarra gotatu wajjiniin ani Oromoo taare akkamittiin tokko taare tokko ta'uu hin dandeenye. Tokko jedhiin isa kana Oromoon tokko hin ta'u. Ayyaa qabxii shanaffaa. Qabsaa'ee bakka gahuu dadhabee qabsaa'ee bakka gahuun dhabu qabsaa'ee bakka gahuun dhabu inni kuni qabsoo jechuun yeroo gaafata gatii nama kaffalchiisa. Kaleessas warri qabsaa'anii gatii kaffalaa turanii qabsoo keessa dhiiga dhangala'uu jira, lubbuu bahuutu jira, gatii kaffaluutu jira. Qabsoon salphaatti hin dhufu. Turtee bultee dhufti akkuma tiruun yoo bulee yoo ture tiruuni maal ta'a jedhan tiruun bultee maal ta'a jedhan Biraazil
Naa barreessaa tiruun bultee maal taatedhani barreessaa namni tokko. Akka sanaa jechuudha walumaa gala. Wait. Yaa tiruun bultee lafee taati. Exactly. Thank you lafee na jalaa badeeti. Yeroo tokko natti zoora beektu waan akkas akkasii kana yeroon dubbadhu naa baraasu maanu. Siidee beeraa muheeko. Sirriitti babal'iftee jechuudha. Sirriitti fahamsiiftee jechuudha. Namootatti dubbatteetta hin dandeessa dhugaatti gobaziidhaati. Kanaaf as sidin qaban. Dhugaatu. Nas akkasaa ilaali. Bakka yaada bakka waa tokko jechuudha hiikee jechuudha. Haasaa tokko waa tokko yoo dubbatanii jiran bakka hundatti hiikuun akkana nama fahamsiisuun akka cimaa ta'e hin beektani fahamne. Dhugaa rabbii cimaa waan qallaalin seenaas. Amma gaaffii shan qofaan taraatan dubbadde miti inni hagan itti fiigee akka itti hiikee jira agartani. Ameen 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 ameen. Gobos sirriirra jirta garuu jechuudha. Garuu eeshi. Sirriidha baga jettee bagan jedhee. Bakki garaasi nyaata jiraate hin sirreessina. No. Wanti sirraa hin jiru sirriin akka nu baddeef akka gaaffiin kee naa galee taayitiin kana fakkaata. Sirriidha gaaffiin kan koo sirriidha akkuma kana deebisi immoo akkuma yaadee jiretti deebisteetis ta'uu qaba. Garuu immoo Oromoo ta'ee kee nam tokko Oromoo hin jibbu. Yoo jibbee jedhesi bakki inni dhaqu hin jiru. Bakki inni wanti inni godhu tokko hin jiru Oromoon tokko. Sini galee gizeedhaaf waan barbaade dubbachuu danda'a. Garuu immoo yaada akkanaa immoo kaasnee namoonni baay'een kan naa olii kanan jecha kan kooti olii kana. Kan immoo hojii taasifatanii yookaan fudhatanii itti fakkaatennaan ittiin deeman hin jiran. Garuu an sana keessaas miti waan ta'eef an Oromummaa kan kuwaaddas ta'e godhisitti nan boona. Dhufteetta. Muheeko waa tokko siin jedha. Bocaan kun yeroo meeqa waa tokko siin jedha. Jecha amma jette irratti Oromoo ta'ee Oromoon jibbuun sirrii miti seetti. Oromooyyuun Tigree isaa ta'u Amaara isaa ta'u nama ta'ee nama hin jibbuan. Garuu dhaggeeffatu garuu hin xumurre koye. Nama hin jibba otoo hin taane ilaalcha nama sanaan jibba. For example ati nama badaatii yoo taate waan hin taane goota yoo ta'e waan hin taane facaasta yoo ta'e siin hin jibba otoo hin taane ilaalcha kee hin jibba. Because anis nama naaf galeera ama jechi kan sirriitti naa galeera garuu jaalala jechuun adda. Maal beektaa nam tokko jalqabaatu ofii keetii of jaallatta maatii kee jaallattee kaate ollaa jaallatta miti. Ati ofii keetii Oromummaa kan kee yoo hin jaallanne Oromummaa yookaan saba sanallee jaallachuu hin dandeessu. Jalqaba ofii keetii of jaallatta dhagaye abbaa fedhe caalaa of jaallachuu qabdaati. Kana hundasaa ofis ollaa keessa hundayyuu walitti qabdee jaallachuun hin danda'amu. Jalqaba of jaallatta yoo of jaallatte of kabachiiste of kabachiiste jette ollaallee kabachiiste ollaallee jaallatte. Si galee? Welcome Alex dubbii qabannee jirra kanumaaf si dubbinne. Nagaa biroo. Kennoo akkam nagaa isin dhaggeeffachuu jira. Dhimma Oromoo irratti salaam alaikum. Kennoo akkam nagaa. Mee maal jettaati mee qo'ee isarraa dhaggeeffatu. Nagaa qabdanii. Nagaa keenya biroo. Akkasii namni namummaadhaan an jaalladha nama namummaadhaan ija tokkoon an laala yoo jettu sun dogongora guddaadha. Nama hin jibbu garuu ilaalcha nama sanaan jibba kan hin jedhee fi mu'e sii galeeraami. Ilaalchumti adda tokkoffaa dhaggeeffatu ija ana ilaaltuu fi nama biraa tokko ilaaltu tokko iyyuu miti. Ilaalcha jechuun isa dabar. Ilaalcha jechuun isa dabar. Garuu moo jaalala waa tokko jira amma asirratti. Waa'ee jaalala of jaallachuuti. Si galeeramti waa'ee jaalalaatti malee waa'ee ilaalchaa yoo ta'e jedhe bakka dhibbatti ilaaluu dandeessa. Ati nan fahamne natti fakkaate. Na fahamsiise kame. Sin fahamsiisa dhaggeeffadhu.
For example, ati nama badaa yoo goote fakkeenya fudhadhee muheen kun nama badaadha yoo ta'e jechaan taane fayyadamta nama arrabsita yoo ta'e namummaa kee jibbuun qabu ilaalcha kee jibbuun qaba malee you know because boor jijjiiramuu dandeessa ilaalcha kee yoo jibbee ilaalcha kee har'a jibbee sanarraa booru jijjiiramtee sii galamni ni jijjiiramta kanaafu ilaalcha kee hin jibba namummaan kee garuu jijjiiramuu hin danda'u. You understand me? Na fahamte? Fahameera. Kana jechuudha. Nama jibbite jechuun immoo of jibbite jechuudha. No, akkin jedhes akkiti jette waliin fakkaanne madadhe. Ati na fahamne malee kiyyas keetis baay'ee waliin didu bakka itti wal didu immoo qaba. Okay. Ibsi. Gaaffii gaafachuun ni danda'ama. Gaaffii gaafachuun ni danda'ama. Kenna. Nada garsani. Indagama. Garsani. Nada garra dubaddu. Ilaalchatti namummaa tokkoof qabdu gochaa isaa irratti hundaa'eetu miti. Gochaa nama san godhutu nameenyummaa isaa calaqqisiisa akkasuma akkasumatti. Ilaalchan jedhe. Garsanii dhagamaan connection. I don't know networking kisri miti bro. Networking kisri miti Alex. Yaa nama jaallachuu. No. Kiya. Networking kisri miti. Maada gaara sadee kan saada gaartamti ati deebisee kaanis dhagaara. All right, and sin dhagaan jira garuu officially dhagaa jira aroon maal akka ta'e beekne. Okay, thank you for following back. Nameenyummaan nama tokko gochaa isaa irratti hundaa'a beekta. Of course nama jibbanii nama jaallachuu waanuma jiru. Garuu gochaa nama san godhutu akkatti nama sana jibbitu si taasisa jechuudha. So nameenyummaa fi gochi wanna gargar ba'u miti wanna walitti jiru. Namni tokko nama abaluun hin jibba gaafa jedhu gocha isaa jibbeetu malee nameenyummaa isaa irraa miti garuu itti walii gala akkati jettu sanatti muheenis wanni muheen jedhu sirrii nama nameenyummaa isaaf jaalachuun waanuma jiru garuu nameenyummaan nama sanaa gochaa isaa wajjin wal hidhata. Tigalee namaaf gocha amma maal garaagarummaa nameenyummaa fi gochaa gidduu jiru akkamiin ibsitan kennaa namoota biraafis barnoota waan ta'uuf jechuudha. Gochi nama tokko godhuu fi nameenyummaa isaa garaagarummaan nameenyummaa fi gochaa nama gidduu jiru. Gocha jechuun wanta namni tokko raawwatu hojii inni godhu badaa isaa ta'u gaarii wanta inni lafa kanarratti argamsiisu yookiinis immoo wanta isa calaqqisiisudha. Gocha jechuun walumaa gala gabaabsee yoo siif hime. Namummaa jechuun immoo uumama waaqayyo si uume isattiin dhalatte jechuudha. Maqaa siif laatame nama jedhamee maqaa siif laatame. Short and brief. This is my answer. Gabaabumatti kanadha bakka. Gocha jechuun badaasaa gootu gaarii isattiin eenyummaa kee namni si ibsudha. Si galee namummaa jechuun immoo isattiin dhalattee waaqayyo si uume nama jedhee si moggaasedha. Bineensota irraa adda si baasee. Ilmi namaa maaliif bineensa irraa adda ba'ee maqaa qofaatti nama jedhee uumame? Irratti waan fudhanne jiraama. Fakkii. Achirratti homti nu fudhanne dhaggeeffadhu waan tokko jira. Nama namummaadhaan nama naa jetteetta. Nama namummaadhaan nan jaalladhaa jette. Akkasumiti. Nan jaalladha jecha jedhamuun fayyadamne mubee. Kanaan isiin jedhee. Naman jibbu jedhe. Naman jibbu ilaalcha nama sanaa nan jibbaan jedhe. Ilaalcha okay sana nan fudhadha. Garuu namni nama amma misaalee Aleksii ati ammas namni biraa tokko adufu. Si galamti tokkoffaa ati Oromoodha inni Oromoodha. Si galamti inni tokkummaa si ammas saba biraati. Si galaa amma waa. Soomee kanaan dura nama wayi biloog goote amma yoona modiitira sirraan kaasnee naman biloogiin godhin sirraa kaasuun an danda'a baay'ee. Okay sorry mo'ee itti fufi. Abse. Kanaaf dhagaa isin hima. Amma isin sadan isin lamaan asirra jirtanuuf namni biraa tokko yoo asirra dhufee jedhee arfaffaa eenyuufan bootaa kennuufii qabaa? Eenyuuf? Yeroo jettu. Okay. Amma anifati
ati soromoo inni soromoo dha jajaan nuti hamma tokko hajennu misaaleedha nu akka nama tokkootti fudhanna si galee ati namni biraa immoo tokko jira sabni biraa tokko jira amma anaaf saba biraa sana hookaan ija tokko laaltaati kun bakka tokko laaltaa bootaa tokko kennitaafi relationii wanta jedhamu tokko jira asirratti na hubatte relationii jechuun for example amma Alex har'a dhufe ilaalchan Alexiif qabu fi siif qabu tokko miti because jedhina gaafa sababa Alexin har'an bare waan ta'eef ilaalcha isaa haasaa isaa yookiinis immoo amala isaa hubanne waan ta'eef si waliin immoo dubbadhee qalladee si wajjin haasa'ee dubbii kee baree haasaa kee baree waan hin jiruu fi as kanatti hamman yaada Alex hubadhutti ilaalchan Alex qabuu fi ilaalchan siif qabu tokko miti garuu namummaadhaan akka tokkotti silaala garuu relationii wanti jedhamu jira okay asitti bakka tokko isa walitti dhufeenyaati miti okay bakka tokkotti nu laaltaa amma misaaleedhaan hafesa si galamti maali bakka tokkotti nu laaluu dandeessati akkamitti kanin silaaluu danda'ee fi uumaa waaqayyo tokko nama godhee siinis isas nama uume waan ta'eef ilaalchaatiin tokko taatanii jirtu nam atis nama innis nama waa'ee waaqayyo keessan galchino hamma nu waa'ee namaa namummaatti irra jirra waan uumaa dhaqa namummaa jechuun waaqayyotu uume kaamu'ee amma waa'ee lafaa dubbanna nuti dhaggeeffadhu dhagaye waa'ee lafarraa dubbanna amma maalirratti amma akka kiyyatti akka fudhadhetti dhaggeeffadhu tanima isa lafaa ammoo sitti mee inni lafaa relationii isa jedhamu jiraan jedhe bar relationii jechuun walitti dhufeenyaa fi yookiinis immoo wal beekuu walitti dhufu for example Alexin har'a dhufe siin kaleessa sin beeka si wajjin dubbadha si wajjin kala amma ni fakkeenyaaf akkan si wajjin dubbadhu siin si arrabsuu nan danda'a akka barbaade jedhe si wajjin dubbachuu nan danda'a Alex garuu amala isaan beeku walitti dhufeenya isaan qabu waan ta'eef akkan sitti dubbadhutti isatti dubbadhu kanaaf iyyuu ilaalcha ani amma saayitii kanatti sii fi Alexiif qabu tokko miti garuu bifa namummaadhaan immoo tokkoon siniif qaba nama waan taataniif experience godheera I think akkatti tubattee beeku malee siiniif ne ibse mo'e sana fudhadheera dhaggeeffadhu sana fudhadheen jira dhaggeeffadhu tanima okay sana miti kanatti gaafadhee jiru gaafin kiyyas lafaaf adda ammaa dhaggeeffadhu tanima tokkoffaa ati akka namummaatti kan itti tokko nu taayiftee nu laalaatu saa walala korsi saa okay akkasitti nu laaltee jechuudha okay ati ani immoo akka kamitti isin laalabeetta amma asirratti amma tokkoffaa Alex kun gaafa dhufee jiru siif Alexin siifan bootaa kennaa akkuma ta'etti Alexin nan gaafadha maalan gaafadha maalummaa isaa yoon gaafadhee jira wal gaafachuun hin jira miti egaa wal baruun ni jira dhiiga isaa qorachuu hin danda'a yoo inni dhiiga kiyyarraa tokko ta'ee jedhe inni fi ati adda baasuu hin danda'a gar tokkoon dhaggeeffadhu gara maaliitiin dhufne beektaa ati gara namummaa sanaatiin dhufte miti ani immoo gara kamiin dhufe gara oromummaatiin dhufe ani immoo akka kiyyaatti namni biraa tokko immoo yoo dhufee jedhe isarratti lammaffaa ta'a malee isarra aane tokkoffaa ta'uu hin danda'u namummaa sababa namummaatiin isa kana bootaa kennee isa kaan immoo akka namummaatiin ofitti fudhachuu danda'a. Gosa addan qoonni kaatama gosa jettiin gaafanne bara. Qoodamuu qaba. Suni wanna kennan muhe suni ko wanna ma kennan jedhe relationii waan jedhamu jira walitti dhufeenya namni aguma walitti dhufeenya. Alex gosa godhe fakkeenyaaf ammallee amma inni kan nama namummaatti fudhate. Inni maal jedhe beektaa fakkeenyaaf muheen ammas kanatti akkan si hubadhee fakkeenyaaf Amaara tokkoo fi Alex dhufanii yoo wal bukkee ta'anii karaa biraa akkati jette akka dhiiga oromummaa yoo ta'e Alexitu naaf filatama isa mali jette yoo ta'es kaanaga akkas gootee baqaqsitee nan gaafanne kaanaan toto na gaafatte deezis na akkoo walumaa galatti fidde cafallattee nama namummaadhaan jette maalan sii godhare baadhee muhee jalqaba waan ta'e jette turte dhiifama malee atiyyuu jalqaba namni of jaalachuu qaba jette jaalallee sarara kaabeetta of jaalata namni of jaalatu immoo nama akkasaa nama biraa jaalata jaalallee akkamiin deema si fakkaata ofirraa ka'itu damee godhachaa akkas deema sirraa ka'a maatii kee jira maatiirraa ollaa fira biyya ganda jedhee achi gosa lammiitti deema sii galee sun ilmi namaa kun ifaame bar relationii jedhe bar muhee
Sifaame bar relation jere sifaame. Sifaame bar sanuma wonni inni jedhu si galee. Relation jechuun gosa iddoo sinitti wal dhabdanii. Iddoo sinitti wal dhabaa jirtanii gosa. Jene abbaa. Confliction keessan gosa lamaana fakkaata. Amma isin sodaattanii cina deemuu jirtan malee bifa amantaadhaan filuun fakkaata. Inni amma nama kanama nama keenya bifa amantaa keessa akka gochi nama uume waan ta'eef ulaagaa biraan qabu nama jaalachuudhaa fi kan inni jedhe kenna. Bifa amantaatti ibsuu barbaadanii walumaa galatti kana fakkaata dubbii keessan muhee dubbii waan tuffattan waa'ee biraarra jirutti namatti waa'ee oromummaarra jirra oromummaa hin hidhaati turre Alex geeffadhestani maal bifa amantaatti yoo deemne immoo hin faallessa kaaka wal faallessa fardaan lafa madda waa biraa immoo wal borcha immoo miisa baay'ee wal borcha waa'ee amantaadhaan naan immaa bifa amantaa deemnaan immoo ko muheen kuni amantii bifa amantii keessaa ba'a dhiisa amantiin dubbannu amantii keessaa baane oromummaa no kenna easy kenna waan sana keessa sin naquu barbaadetanii miti si galee gara sana yaada keessa yooniin taa'ee ilaalu waan sana bukkee waan moggaa deemtaniif si galee garuu namni kana mummaatti tarii akkasitti hubatte of jaalata nama akkasii fagoo jirra hubachuu dandeessu sirriidha tokkoffaa anna madaarii deemus miti walakkaa dhaabee wamte galegala kennoonis akkuma kana rakkoon hin jiru gara mucaan kun irra dhugee jira beektaa sirreessaan jira akkuma awwaannatti fakkaate ilaalcha kiyyaan jedhe malee sinin beeka garuu duuba kennaa dura ka'ee foloonan godha I really appreciate you kennaa ani request irra deddeebi'ee kan isi ergaa through you waan kana sistemeef I really appreciate what you're doing out there ilaalcha itti namoota qabdu akkaataa itti namoota go to thank you bro dhimmoota garaa akkaataan itti that solve gochuuf yaaltu I really appreciate that one so thank you so much bro welcome I'm your fan for a long time funny Katie Muhe is funny Muhe is just a funny guy doing man training mata korra jira konkolaataa mata korra jirtanii bakka taa'umsa irra wal dhabdanii malee Muhe ana muhe ilaalchi keenya illee tokko baay'ee yeroo baay'ee walin dhabnu ilaalchi keenya tokko walin dhabnu nama wal dhabuu miti bara I know Muheen akkuma t-shirt uffataa jiru kana bara yeroo gamii taphatu gara yeroo gara nargaa it's just a white guy like wanni hundi sabaadhaa simbaruu dhumaaf nakkatti kennaa request si ergaa ture ayyaaleef really I respect you thank you ani nama baruuf dhufee yoomiyyoon keessummeessa obboleessa koodha oromoodha dhiiga tokko hidda tokko I appreciate you thank you so much bro yeroo gaarii qabaadha ayyaaleef anaan muhee ganaa walirra tura ayyee nagaatti ayyee isin dura an gara dalagaa deemuu jira hojii deemuu ayyee bro koshchaa shimbali ayyee mbada ante waranya edinatinya nkalfa sida waan jiru shakkala namni waasi darbu sitti darbun jiru sawi banagaraatti maal goota beektaa yeroo namni dhibee jire itti dabbaramta bakka haasaan jirre fiddeetu dirqama haasaa bareedaa nuu fiddee ani taphachitoon nyaata dirqama malee ta'uudhuma qaba baay'ee dhugaa rabbi Adam makana yung turu dura irimni na kabetu lan si ajaib. Ilang kata rafikin na kabudin. Ama dugati dugata mo malam dito. Gurbaan asiran dugara ba. Asira kana. Awa brando ko ba. An asira malechot umte fayada mo. Tata. Rene asafin jadi makhluk dasi jember be Yesus. Nuno. Lekal dinoni. Fanno. Akas family tokko jira nama yoona dhugaa kan si'anii jechuudha namoonni baay'ee yoona waame ka dubbataadhaan
Dhugaa jechuun si jambir maalaa sonee mooyi wanta tinii jennu naa sonee. Bakka guddaadha garuu gaaffii taa'es deebi'aatti deebiste caala. Dhugaa rabbii akka ajaa'ibaatti akkaatti deebiste. Walii ibsine malee kun koo tinii miti bara. Walii ibsine atis gaaffii na gaafattee gaaffii ati gaafattee amma hin dandeeffatti kennee koo arif nagarnoo bakka. Lammaffaa moo jechuudha faamilii. Ammas an karaa kan koon jijjiirre jecha kan koon jijjiirre ammas kan isin beekuu qabdan. An ammas hin jijjiirre faamilii kiyya qorras jirtu. Yaada kiyya waan jijjiiru miti har'as ta'e godhas. Taap immoo koppii ni gishee godhan. Itti gana. Amma deebitee sila deebitee warraa kaate jechuudha haga 16 na biratti guutimti. Maal ta'uu dhaabbadde menatti himati. Situ badee waan abbade umar. Tufla faamilaa waan kenname. Inta amma akkana ta'u. Namni biraa abaaboo tokko yoo jiraate darba faamilii aandi saan dababa. Na biraa abaaboo namni darbatu hin jiru faamilii wayinee balaacha. Abshar. Imbadi mali aluma tokko le kootu gastillee kootu bakka giifti qofaaf ni miti kana. Gastiin bantaa himwe. Yaa minamni jiraatuma kootu mayaa tokko. Maat. Gastiin bantaa. Gasti maalin beekaani ani hin beeku. Xiqqoo sirafnu. Quedan pandagones de la Cristosis. Oye. Ada jero, sebenarnya nama Keno. Anak dah usuk kol fuye jero ini matru fadiran. Kita kofir matu finero. Bayan kol fener. Firite, alto koto koko kana firite ate kol fumbare duna. Bayan marah bisit. Firite kol feslan. Guys, Winnie kon ballesina, Winnie amma kana ragay, Winnie kon ayega. Winnie soddo mila mana dura ballesa umar dafa seda triple kana terana adema. Dafa seda family. Winnie soddo mila kesan bannata. Winnie kon kan banne. Winnie kuna sedira ratila kadar. Dafa seda family. Winnie kon kan banne. Keno bilbile le fakai. Kaya chila fat. Bilbile le fakai demechi. Winnie kon kan banne guys. Tap na goda Winnie kuna sadi ballesitu. Dafa seda family. Winnie sare Winnie kuna sadi guys. Winnie kuna sadi. Tapa duma ada wante ibra foodem na. Last game na family. Namni tokko bomboli nama tokko na kenna asirratti wanta biraa miti. Jabaadha taaptaabis jabaadha. Family taaptaabbiin gootanu. Taaptaabii jabaadha taaptaabii Winnie kudha afur fudhadheen ba'a jechuudha. Deema. Taaptaab nama 60 nama jira. Amas keessaa amma bomboliinoo tokko kennee nama Winnie koo olchuudha bennaan immoo du'eera. Ammas na biraa 40 turani. Amma feesaan na balleessuuf laatu bannaataatu. Winnie balleessuuf laatu. Winnie soddoma. Wanta godhaame adiraama deewadin. Winnie soddoma bannaataatu. Taaptaab godhaa okee. Taaptaabana maastura soddoma. Erana dikitaate dhufee faamilii taaptaab godhaa yeroo sadi. Iskiriinitti bu'aa yeroo sadi. Namni sadi bichaan iskiriinitti bu'aa. Ewa, deema. Namni sadi bomboliinoo tokko sadi taaptaab nu kan qabu sadi taaptaab. Ati naaf thank you. Inde Winnie amma kana balleessuufi. Inde. እኔ ካርቶና ነው ሰብስቤ ያለው ስልኮ ያለ ምክንያት እኮ ካርቶና ዳ እስኒ እኮ ካርቶና ሰበሰባምታኒ ታተኒ ነመፈካተኒ እንጀር እኮ ሶበምቲ Ciao.